Nageenyi hundaaf hundis nageenyaaf wabii ta'uu qaba jedhe biiroon koominikeeshinii Oromiyaa ibsa torban kana baaseen. Biirichi ibsa baaseen biyyi keenya Itoophiyaan waggootaaf qormaata damdaneessa keessaa fi alaa ishee mudatu waliin wal'aansoo qabaa fi wareegama qaqqaalii kaffalameen injifannichaan ijaaramaa har'a geesse. Qormaatni alaa wayita mudatus birmadummaa biyyaa tiksuuf jecha saboonni, sablammoonnii fi uummattoonni Itoophiyaa tokkummaan ka'uun rakkoo waloomaan qolachaa akka turan seenaatu dhugaa nuuf ba'a. Kun ammoo duudhaa gootummaa waloon horannee fi har'as nu waliin jiraatudha. Haa ta'u malee akkuma qormaata alaa injifannee rakkoo keessoo keenya mareef marabbaan furachuuf carraalee hedduu kan qabnu ta'ullee mootummoonni dhufaa darbaa sirna kanaaf mijaa'uu diriirsuu dhabuu isaaniitiin maraamartoo hiyyummaa fi rakkoolee nageenyaa walxaxaa keessummeessaa har'a geenyee jirra. Ammas murnoonni garaagaraa seenessa qeenxee hordofuun gochi boodatti afaan kaleessaa akka itti fufu taasisuu irratti argamu. Jijjiiramaanas aadaa siyaasaa boodatti hafaa kaleessaa maksuun nageenya waaressuu, imala badhaadhinaa milkeessuu fi sirna dimookiraasii ijaaraa sabdaneessummaatti ulfina horuuf kutannoon hojjetamaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaas maree fi marabbaan wal dhabdee jiru furuudhaaf xiyyeeffannoo guddaa kennee hojjechaa jira. Kanaafis ejjennoo guutuu kan qabu ta'uu irra deddeebiin beeksisaa kan turee fi harka nagaaf diriirse balbalas nageenyaaf banee waamicha taasisaa tureera. Kanaanis hidhattoonni shanee 1,521 ta'an waamicha karaa nagaa mootummaan taasise simachuun leenjiin haaromsaa kennamee fi jireenya idilee isaaniitti deebi'uun gaggeeffachaa jiru. Yeroo ammaa kanas hidhattoonni 2,000 ol waamicha karaa nagaa simachuun deebi'aniiru. Oromoof kan malu injifannoo argate tikfachaa kanafeef waloon hojjechuu malee wal waraanuu fi walirratti duuluu miti. Haalli qabatamaan qabsoon Oromoo yeroo ammaa kana irratti argamus qabsoo hidhannoof kan isa geessuu miti. Gaaffilee ijoo Oromoon qabsaa'aa tureefis kan deebi'e kaan irraa jalaan deebii argataa jira. Waltakaaluu fi walirratti duuluun ammoo injifannoo arganne akka sabaatti tikfachuu fi gaaffii dimookiraasiif misoomaa deebisuuf qormaata ta'aa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa ammas ilaa fi ilaameedhaan nageenya waaressuun filannoo isa jalqabaa akka ta'e amana. Sanaafis hojjechaa jira. Uummata wajjinis maree bal'aan kan gaggeeffame yoo ta'u, maree biyyaalessaa milkeessuufis ejjennoo guutuun gumaacha naannicharraa eegamu taasisuu irratti argama. Nageenya mirkaneessuun fedhii hunda hammatee fi hirmaachisuun waan ta'eefis aadaa siyaasaa boodatti hafaa keessaa ba'uun biyya hundaan, hundarraa fi hundaaf ijaaruu keessatti hunduu dirqama isaa bahachuuf hojjechuudha qaba. Kanaafis meeshaa waraanaa hidhachuun shororkaa'anii uummata shororkeessuu keessaa ba'uun duudhaa keenya ganama mareef marabbaan rakkoo hiikuun fala waaraa taasifamee fudhatamuudha qaba. Kana milkeessuufis gaaddisa Oromoo fi Oromummaa jalatti deebi'uun qaamni hidhatee bosona jiru hunduu gara nagaatti akka deebi'u irra deebiin waamicha dhiyeessina. Hayyoonnii fi uummanni Oromoo naannoo keenyaas Oromiyaa naga qabeettii misoomni ishee mirkanaa'e. Kaaniifis fakkeenya taatu uumuu keessatti shoora ba'achuu eegaltan cimsitanii itti fufuun imala jalqabame akka waloon milkeessinuu hubachiifna. Akkuma abboonni keenya tokkummaan weerartoota qolachuun biyya birmadummaa ishee mirkaneeffatte nu dhaalchisan. Dhaloonni ammaas tokkummaa keessoo keenyaa cimsachuun tarsiimoo diigumsaa diinonni biyya keenyaa qopheessan fashaleessuun badhaadhina galmaan ga'uuf hojjechuu qabna. Nageenyi hundaaf, hundis nageenyaaf wabii ta'uunis sirna federaalizimii sabdaneessa hammattoo obbolummaatiin milkeessuuf waloon haa hojjennu. Biiroo Koominikeeshinii Oromiyaa.